Network. Subscribe, share, like. Agada bagana gan duftani dabra tata waan takka gurra wal bubufna amma biiti tunis wal waraansa keessa seentee jirti maal gochuu qabna maaltu deemaa jira takka mataa irraa dho'ineeti walii gulaallee achumaanillee obboleewwan keenya walloo gargaarsa goofandimii guuramaa fi jira kello miidiyaan waan dansaa dalagaa jira miidiyoonni adda addaalleen waan kanarratti akka dalagaa jiraniin hubachaa jira anyway gargaarsa amma godhamaa jiru kana irraa hirmaadha warreen awwaanisni midhaan duraa fixe obboleewwan keenya walloo maatii teenyaaf gargaarsa godha bakka jirtanii isin jechuu barbaada ammaan tanaga lollinis oowifamaa jira eenyuutu moyaa balibbano je'ee qabsoo gaggeessaa jira eenyuutu photoshoppii fi kijibaan misaa'ila arrabaatiin lafa dhiphisaa jira sanillee waliin gulaallaa jechuudha erga kana laalle booda nuti hoo maal gochuu qabna akkamit socho'uu qabna haram deemna akkamit deemna waan joollee akkuma aadaa teenyaa tabaratamte sanitti daqiiqaa 20-30 keessatti waan amma deemaa jiru mataarraa dhodhoyne erga sanii hara furmaata nutti fakkaatutti akka haajii xiinxalatti lafa keenya jechuudha kanaafu welcome dhiyaadha yooyya viidiyoo kana walii qoqqoodaa walii daddabarsa arrallee haasaa qabna jechuudha haasawaa qabna hayye ammaan tana arma geenye jirra maaltu tahee torbaan kana keessa erga adda viidiyoo waraabne adda baane ameerikaa keessa filmaata ture joo baayiden kalee mohatee jira fudhatee jira jechuudha congratulation jenneeni jira tabira biyya keessa abiyoot kaasaahun yookaan abiy guyyaa 3-4 dura bakka lola Tigraay irra labsee irratti xayyaaraan meeshaa gurguddaa waan Tigraay qabdu ilaa kiiloomeetira 300 deemu hunda daaraa goone jirra jechuudha miidiyaa irratti daaraa goone jennutti hime so akka isaan jedhanitti yookaan akka paartiin biltsiginnaa yookaan mootiin biltsiginnaa abiyootiin jedhanitti Tigraay huma harkatti nafne Tigraay daaraa taatee jirti akka isaan jedhanitti meeshaa gurguddaa hunda harka dhoyinee fixnee jirra jechuudha well bareedaadha isaan immoo nuti meeshaa nurra dhaamteen jirtu moyaa balibbinoo jennee cal jenneeti waraana keenyaas kara daangaa oofaa jira kaan achi goonaa jirra jedha callisanii jiran gaafa callisan wahii jiran isaanis itti qophaa'aa jiran already waggaa lama itti qophaa'aa jiran arraan tana gaafa nuti cidhaa fi chigginyii fi ilillii fi kana olii gannaanneessinu jarri kabbaad massaaraallee waraana meeshaa waraana adda addaa waan adda addaa qophaa'aa turte isin lolaaf qophaa'aa turte maaliif waan deemaa jiru waan agarteef erga baaburri silaa qabsoo oromoon isaan dhiisanii fi biraa deeman qabsoo fi qeerroon falmattee hayyee dabareen keessanii fudhachuu feetanii hunoo fudhadhaa qulfii jettee qulfii baankii qulfii waa hundaa kannitee fi qulfii arakiiloo kannitee fi biraa deemte federaalizimii murmurraa karaan maqee karaa ahdaawii siraatii san deebisuu irratti erga jarri kun galgalaa ganama tattaafachaa deemuu argan jarri kun if qopheessan jechuu sirriitti ta duraan duraa isin OPDO feetan diigaa nuti hin diinu nuti TPLF ni qabanna jechuudhaan meeshaa waraanaa izii waraana guddaa dilaachi taa'u hunda harka qabatanii jiran kaan harka galfatanii jiran so maal jechuu barbaannaa Tigraayin karaa fakkeenyaaf shaabiyaadhaan walii galuudhaan karaa Eertiraati yoo waraanni kaseenu taate asii yoo Abiy jalaan dha'u taate jarri humna gahaa qabdi humna firraatti dhoowwatu qabdi immoo addunyaanis calliftee laalteessee laaltu maaliif lammii kee biyya ollaa wajjin waraana biyya ollaa wajjin dha'uu hin dandeessu kuni United Nationiin harka jidduu seentini seente jechuudha so kanaafuu amma kijibaa fi photoshoppii qilleensa kana dhiphisaa jira akka malee gama tokkoon warroota jeneraalota kaaziraadhaan deeman yookaan bordoodhaan deeman guuraa fidaa akka isaan waan takka harkaan qabne akka isaan waraana hin qabne nu garsiisaa jira jechuudha arraan tan ammoo erga isaan meeshaa gurguddaa hunda dhoyinee daaraa goonee jedhan hunu arraan tana xayyaara lama darbinee jira jettee dubbattee jirti san qofaa miti miidiyaan addunyaa akka New York Times miidiyoonni addunyaan qabdu hundi arraan tana huno gondaritti warreen fagoorraa dhawaman qofti lubbuun namaa hospitaala guutee jirti
warreen madoon hospitaala Gondar dhiphisaa jirti ka isaan jala dhiyaatu ka fixan rabbii beeka jechuu lakkoo isan qabu kanaafuu lolli hammaatee jira lolli eegalee jira jechuu san gubbaan arraantana angoonis shaful godhamee jira shaful jechuun dongoraadhaan qoqqotamee jira angoon Biraanuu Julaa kaafamee jira Biraanuu Julaa kaafamee jira kabiraalleen akkasumatti kaafamee jira arraantana makalaakaa saraawutii fi damee tikaa nageenyaallee ummanni amaaraa fudhatee jira qulfii baankii naashinaal baankii fudhatan bakka waa hunda fudhatan amma bakki hafteef bakka damee tikaatii fi makalaakaa duraan maqaaf oromoo irra jira sanillee dhuunfatanii jiran jechuu ammaan tan maaliif akka waliin argaa jirrutti lolli kun waa sadiif deemaa jira lolli kun waa sadiif deemaa jira tokko namni interestii loloo kanarraa qabu tokko mataa isaa Abiy nama federaalizimii waan ja'an warra sabaa fi sablammootatti amanna ja'an jiisiyeetiin Itoophiyaan akka ifii barbaaduu san jaarrachuudhaaf warra gufuunatti tokko Oromiyaa waan ja'an warreen naannoo irra jaaraman kana diiguudhaaf Oromoo fi warra TPLF Tigraay keessa jiru jara kanaan balleessuu qaba jee amana tokko Abiy kabira warra mootummaa naannoo Amaaraa kadhiyoo tana lafaa ka'ee jiru ristiin teenya fudhatamtee jirti ristii teenya deeffanna warra jiru warra qophaa'ee lola kana fedhu jira kabira warra inni manguddoota inni beeta mangistii wali guurratee yookaan masaraa mootummaa keessa wali guurratee gorsitoota jee wali qabate warra hijaa TPLF irraa qaban isaan kunis sirritti lola kana irraa fedhii qaban gammachuu qaban jechuudha keessan cufe qulfii keessan cufe خبرا إنيو إساياس أفورقي لين لولا خانا سرتي را فريق أبا مال قوتشوراف هجاك أبا وياني تانا بلي سمالي هنتاو جئي مراتي خئيجر أرى غرسان إسا قدان توكو إساياسي توكو كاسايج أمدا فادچو ورد إنگد كيرو گمبارون بلو إهن دولايزو ميوتان گمبارون بلو لموليلا عند بابا لزات غراي دنگاي سريتو شقون أسولم مالت نو جاني وني دنگد إني ميديا رتايجي هجيتي كما جرا مال جچو برباديتي أكوما جولين هيريرا باتين فتن جچو أوكي بريدا وان إني جي قدامي جرا أما دراما دنگد ولا گرتي قدامي آباو شانيتو فت جچو دان أمتا أمارا أكاسيتي فتاني ديبساني آباو شانيتو قدامي جچو دان إرد ديبسان جچو سونيس مال تاتي بودر أمني أمارا إذا نوتي أكنت شاني بكون دن نفتا أكا إسان جان دراما شاشمان رد دلغن دراما بكا أد رد دلغن قون هنتي واني دلغن ما جرو تقفا تقو تقراي دايركت المدوفر انديسا تقراي تو أباو شاني غرغاري إساني مو أكنت فتاني أو نبتو خانقو داجر جان قوني قبصو أمت أورمو تقفا أكا أمدور جوارجي درو مكاسي بليسن سنبودا دولها ما سربنن سنبودا lola sirabbanan sifit uf deeman yoo sijjeesan yoo dandaa sijjeesan yoo dadhaban si hidhan jechuu santu deemaa jira arraan tana amma maal godhan dheengada diraama akkas fakkaatu ummanni jilbiiffatee kursii irratti akkasi ciciisee boo'ee akkasitti hunoo waraana tu fixee kuni maali siif akeekkachaa jiran nu nyaachuuf nu irratti akeekkachaa jiran joollee naasuu malee joollee qeerroo lafti nagee jettee deebite afur shan naqamtee keessa guyyaa tokko ajjeesan machaara ijoollee tan akkasii ajjeesan haramaaya everywhere naannoo oromiyaa keessatti ajjeesaa jiran jechuudha so anyway amma kun maaliifin isiniin jechuu barbaade lolli kun ta duraan dura waan naannoo ja'an balleessu akka amma dura jechaa ture federaalizimii waan ja'an balleessu waan biraanuu naggaafaa fedhan waan tana balleessuudhaaf warreen gufuu nutti tahan oromoo fi ummata tigree kanaafuu dura isaan san dhoyna jedhanii osoo deemanii arraan tana akkasitti ummanni Tigraay illeen xayyaara dura lafa darbeechuu isaan afaanii dubbachaa jiran if dhaaddachaa jiran cal jedhaniitum hojii isaanii dalagaa jiran hareef kala kaawwataa jiru haga amma hareef ummata Tigree kadhaamee sin agarre san jechuudha anyway amma maal jechuu barbaanne argine jirra amma lolli kun akka lola Oromoo hin tahin sirriitti hubadha arraan tana aangawoonni gurguddaan dur ummata TPLF tahanii qaangoo isaan gadhiisanii deeman Biraanuu Julaa maqaadhaaf itti aanaallee tahee taa'u arraan tana fi fudhatan dura taan Amaara itti ta'anan Amaara khaanis fuudhan kannan hundaas rakkabee jira jarri kun rabbiin hin godhini gaafa ka'anii yoo ummata kanan injifatan immoo siifillee as deebi'an jechuudha kana beekuu qabna Oromoon kana sirriitti jala murree beekuu qabna kanaafuu
maal gochuu qabna lolli deemaa kun ka burree nyaate adiifis ni ta'a sangaa burree ka nyaate diimaafis adiifis ni ta'a kanaafuu maal gochuu qabna oromoon hanga arraa akka oromoon hin jabaanne akka oromoon hidhannoon jabeeffanne durumarraa jalqabarraa warri irra dalagaa ture oppiidiyoodha akka abaa'oo mataa oliin qabanne eertirattis dhaqanii gaafa dhaqan san abaa'oo diiguuf dhaqan hunoo ragaaf irra bahanii jiran akka koroneel wanni kunfaan ababa garasuufaa moo eenyufaadha ragaaf bahanii jiran kanaafuu nuti gaafa waan qabsoo amma deemaa jirtu badii amma dalagamtu tana TPLF tu abaa'oo akkana godhogaa ja'an kuni maqaballeessidha abaa'oon ifin dandeessu namarra hirkattee jechuudha kana ummanni oromoo amma lafaa kaanee tokkummaadhaan maal gochuu qabna alaa keessa maal gochuu qabna waan jennuun dubbii tana xumuruu barbaada jechuudha maaliin jechuu barbaada sirriin na dhageeffadha nuti ta duraan duraa bakka jirru warri biyya alaa jirru diyaaspooraan maal gochuu dandeenya ammaan tana lolla kun jalqabee jira lola kana haga yoomi keessaa bahanii rabbii beeka garuu nuti waan takka qabna harka humna qabna waraanas ka hidhatee ala si jecha galgalaa ganama socho'u jira ka galgalaa ganama maqaa balleessiin irra gaggeeffamee galgalaa ganama akka inni sochoone godhamaa ture ka diraamaan irra dalagamu akka inni dadhabu ka godhamu jira jechuudha waboo alaa qabna jechuudha waboo tanallee ammaan booda oromoon akka dur laallu sani ija addaatiin laaluu qabna amma maaliif jennaan haa xiqqaattu haa guddattu humna kana cimsiifachuun humna kana jabeeffachuun oromoodhaaf bu'aa guddaa fida yoo jarri kun akkamitti jabeessina humna kana akkamitti jabeessina amma nuti qabsoon nuti gochuu qabnu namu bakka jiru waan danda'uu qabna maal gochuu dandeenya akka diyaaspoora waa gochuu dandeenya amma kalee abiyyi maal jedhe fakkeenyaaf abiyyi waan inni kalee jedhe ummata juntaa achi keessa tattaa'ee qarshii biyya alaa ta'anii jijjiiran kana qarshii teessaniin erginaa qarshii teessan ammaan booda karaa baankii qofaan ergaa malee karaa hin beekamneen ergina maal jechuu barbaadeeti doolaaraatu haxaawamee dhumee jira kaazinaa keessa there is no money waraana ati lola banuudhaaf waraana si barbaachisa maal isiniin jenne dhiyootan tokkoffaa diinagdee si barbaachisa meeshaa waraanaa si barbaachisa meeshaa waraanaa irra guddaan Tigraay keessa jirti ummanni Tigraay milishaan Tigraay dhuunfatee jira meeshaa izzii guutuu achi teessu ولا كبار مسارة ولا تقع قدة مغازينة تيجي قوة تلش هون تاركا قبل جتشو أبي جنا أما على شمتة شديم أبي وانت ماتي في زيت بيتا قبو أما جنا قوة ديمة على بيتا جنا قوة تيجي ديمة بيتا خانه هون تقول شو رافتا كبيت على إيش غرغارو قبدي يو بيت على إيش غرغارتون جرة إيش هيا سما قولوا فندق إيش هيا سيفو كون جيفتني جفتي بيلا تجري إني متاني ساتو سنيقله سو ميشا ورانا خنا بيتا شو راف دولار isa barbaachisa doolaara kan akkamitti argata doolaarri akkitti argamu yoo ati sharafa meeshaa biyya alaa export goote qofa yoo gaaza export goote yoo dahaba export goote yoo waan adda addaa export goote maallaqa saniini dhayxee biyya alaarraa waan barbaaddu meeshaa waraanaa bitataa jechuudha meeshaa waraanaa ka Tigraay illee itti cabsitu erga Tigraay cabsite booda ka Oromiyaa illee itti cabsitu jechuudha bitachuu qabaa jechuudha kanaaf nuti arraan tana diyaaspoora warri ala jirru hanqa dandeenyu qarshii teenya baankiitti naquu dhabu never tana jalafatti murree himuu qabna lammaffaa warri biyya keessaa maal gochuu qabna osoo warra biyya keessatti hin dabarre diyaaspooraan khabraa wanni gochuu qabnu yeroon ummata keenya dhugaa walitti himnee ummanni keenya hidhannoo isaa jabeeffatee oromiyaa qe'ee isaa jaarratu amma maaliif dur yoo ati gabbaatee waan takkaan godhette waraanatu jira yoo ati karaa cufte gabbinaa ta'anii dhufan arraan tana civic service kannuu hin dandahan humna ittiin qaban waraanni walitti haxaawame warri dheengadda balbala namaa cabsee qarshii 10 namarraa hataa ture warri balbala namaa cabsee qarshii takka yoo argate dahaba mormarraa nama baasee nama saamaa ture makkalaakiyaan arraan tana haxaawamee karaa kaabatti fe'amee jira soo nuti maal gochuu qabna lola kana akkamitti irraa buufanna that's the point akkamitti lola kanarraa buufanna that's a question akkitti buufannu ta duraan dura nuti amma yeroo kam caalaa oromoon tokkummaa keenya jabeessu tokkummaa keenya akkamitti jabeeffanna qeerroon biyya keessaa akka jirtutti wal dhageettiidhaan qeerroos haa ta'u poolisii oromiyaa haa ta'u ummata biyyaa haa ta'u manguddoo haa ta'u dargaggeessa haa ta'u dargaggeettii haa ta'u hundi isaanii tokkummaadhaan
akkamitti if baraarra akkami qe'ee keenya eegna ummanni arra ristiiti yandeeffadha je'ee lolaa jiru kun adaamaan ristiiti yabbeekan taas naazireet no je'ee dhiyootan wannaan sitti himee jira ciroo ristiiti yaa sinjaan atiin beeynu ati Madagaaskarraa dhufte sinjaanii jiran tana jala murifittiin erga ristii teenya ni deeffanna je'anii lola guddaa kana banan I'm 100% sure Tigraay awwaalcha isaanii taatiniin beeka immoo nuti immoo san osoo beeynu nuti qe'ee teenya jabeeffachuu qabna amma niga akka duritti duula walii banu walirra duulu jinni jaankaan kun dhaabbatee Oromoon akkamitti tokkummaadhaan qabsoo tana jabeeffanna akkamitti Oromiyaa jaarranna agarree jirra ammaan booda Oromiyaa teenya akkamitti jaarranneet san booda abbaa barbaade wajji yoo barbaanne federaalizimiidhaan naman wajji buluu barbaadu wajji bulla haja irratti arra yeroon humna teenya jabeeffannee ka'uu lafaa qabna dirree bahanii isinitti himaa jiran tana jala muraafitti hima gaafa ummata dheengadda wallaggarra fixan san suni ableesii qaramte tooftaa ittiin siitu ummata amaaraa fixe jechuudhaan tooftaa ablee itti sii qaramtee jirtu oggaa achii fixatanii as deebi'an siin loluuf abdii illee irratti milkaanii jiran guyyaa lama sadiitti opereeshina gaggeessaniin abdii illee irra milkaanii jiran amma hooni milkaawanii Tigraay irratti I don't think so ummanni sun akka laaftutti waan seenanii keessaa bahanii miti yeroo hagam akka fudhatu hin beeknu erga balbala nagayaa hunda cufanii karaa nagayaatiin silaa waliin dubbatan cufanii erga achi seenan isaanis jarrinis murataadha humna qaba ifirraa dhowwaa jechuudha ifittiin dhiisan isaan wanni jechaa jiran maalumaaf federaalizimii malee ammaan booda ahadaawin nurratti hin deebi'u nuti nu wajjin haasayini manguddoo South Africaas nutti hin ergini manguddoo amantiis nutti hin ergini dura warra hiite hidharraa baasiiti karaa haqaasaniin haa wajji haasofnu yoo ama 27 waa balleessines waliin balleessaa turre amma immoo tokkummaadhaan yoo barbaaden wajji haasofee taa'ee ummata mana hidhaa jiru san hiiki dura ati heeraa fi seera guuteen jirtu ati aangootee dhumattee jirti mootummaan ce'umsaa dhaabbatudha warri wal dhaban jechuudha kana gubbaan warri reefu isin hime sun warri kun hundi interestiin isaanii biyya tana weeraranii ummata kana cabsuudha gaafa kana cabsan as deebinee Oromoo cabsinaadha tana Oromoon sirriitti baruu qabdi tana Oromoo sirriitti tanaafuu maal gochuu qabna akka dur caala amma qabsoo teenya sireessi fudhachuu qabna maaliif olola isaanii waree isaanii itti dhiibne amma akkamitti tokkummaadhaan waraana keenya bira dhaabbanna akkamitti waboo tana akka isiin babal'attu ummanni keenya kadur oggaa waraana argan waboo argan kijibanii dhaqanii mootummatti faradan sun arraan tana if baranii akkamitti fiqqabnee jarri kun qaama keenya akkamitti if keessatti dagaagsina qeerroonis akkamitti jabaannee waan kana karaa cufurratti gargaarra nuti immoo qabeenyaan akkamitti bira dhaabbanna warri biyya alaa akkamitti qabeenyaan bira dhaabbachuu dandeenya we have to do that yerootu gaafata maaliif wal waraansa keessa seennee jira no more joking jiru tana boota maaliif haqabnu gabaa waan qabaniin dhaqatanii jaan humna namaa qabna arraan tana chaansii hedduu qabna hayyoota keenya hidhaa jiran hunda baasisuudhaaf arraan tana yoo hooy jennee baanee addunyaan nu dhageessi yoo karaa cufne arraan tana ikonomii cufne addunyaan nu dhageessi maaliif New York Times fi namni hundi gurrachi kannee jira san biraan immoo waraana keenya cimsifachuu waraana keenya jabeessine hidhachuu maaliif self defense dhamma self defense dhaaf asirra taa'ee political correctness wanni jedhamu jiru Oromoon self defensive gochuudhaaf ammas haarawatti waraana biraa ijaarrachuudhaaf barbaadurra waraana jiru cimsifachuu harabbiin hambise kagaara jiru kasii jecha fidaa'if godhee siifin lolaa siifin du'a jedhu kana bira dhaabbachuudha amma yeroon isaa akkamitti warri biyya alaa isinilleen warreen seelii biyya alaa irraa qabdan jajjabeessuudhaan seelii biyya alaatiin daftanii akka ummanni ka'ee dhaabbatee waraanaa wajji dhaabbatee namuu qa'ee fi eeggatu maaliif yoo lolli kun dubbiin jabaatte at least waan qa'ee teestiin eeggattuu qabdaa jechuudha waan biraa dadhabdu namni tokko arraan nama tokko hidhachiisuu hin dadhabu jechuudha kanarratti dalaguu qabdan maaliif isa self defense anaa miti kaje addunyaatu akka biitii wal waraansa seente akka biitii waraanatti seentee jirtu addunyaa dubbachaa jira kanaafuu waan addunyaan dubbachaa jirtu kana ati immoo ittiif qopheessuu qabdaa jechuudha harka marattee taa'uu qabdu amma booda maaliif self defense waan jaanii jira isaan dhiisaatii nuti warri biyya dimokiraasii keessa jirru
namni matamatatti hidhatee ifeega maal taatanii isin biyya dimokiraatii no yoo mootummaa kun rakkoota kan uffi dambeenu jeeti namni meeshaa bitatee mana kaayyatee ofiin eega jechuudha. Oromoonis hidhannoo ifii mudhii ifii zinnaara ifii jabeeffachuu qabdi. Warra isaaf du'uufis bira dhaabbachuu qabdi. Warra gaachana ta'uufillee wajji dhaabbachuu qabdi. Maaliif warra daadee qaratee humna babal'ifachuuf deemaa jiru lafa fudhachuuf olii gad kaataa jiru yookaan cacahaa jiru kana yoo ummanni awwaalaman yoo ummanni Tigraay achitti awwaale biltsiginnaa fi ummata naannoo Amaaraa ka Tigraay balleessina jedhee deemu kana gaafa isaan achitti awwaalan hajaan dhumatti nuti yoo barbaanne akka Oromootti kabajaa fi goone nuti hidhannoo teenya jabeeffanne lafa teenya irratti abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffanne abbaa feenoo jahaasoo jechuun sanboota namni tokko mataa waliin qabu tana booda yoo jarri kun awwaale achitti namni tokko amma booda humnaan biyya san ummata san bulchuuf hin kajeelu jechuudha tanaachi. Fedhus karaa achiitiin haa ta'u fedhu Oromoo keessattis arganii jiran Oromoon tabbuqqaaftee asirra ariite ummata Maqalee galchite. Okka erga isin nu diddan nuti ni deemna hunoo hayyee bulchaatiif argaa jedhan immoo warri waan kana baabura kana kararraa meeysee baabura nafxanyatti hore kanne akka abiyoot kunfaan arraantana dawaa isaanii argatanii taa'uu danda'an awwaalamuu danda'an achitti laal amma kijiba kana gahu dheengadda mooraaliin as bahee aboo mee namni piraayim ministeera biyyaa ta'e tokko akkamitti imooshiniin as bahee lola eegalee guyyaa takkan guutin qaata kabbaad massaaraaf waa hunda dirgim goone fixnee jaan kijiba hin beekamu bar lolli kun yeroo hagam takka akka fudhatu amma as deebi'ee qarshii asii ergidan tana kara baankii qofaan erga ummata saniitu waan kana godhaa jira kijiba ummata sanii miti ka godhaa jiru ummata sana son taane ummanni qaata itti dammaqee waggaa 2-3 qarshii tana samiin naqee jijjiirrachaa jira jechuudha waan erga waraabessi deemee sareen dutti akka jaamu san kanaafuu Oromootii jajjabaadha let us wake up from sleeping ka'uu qabna hirribaa ka'uu qabna laala arraan tana waraanni liyyu haayilii naannoo Amaaraa makalaakaan akka jirutti amma eenyuun hogganamaa jira ummata Amaaraatiin hogganamaa jira jechuudha kaayyoon isaa maali Tigraay dha'u Oromiyaa cabsuudha waan biraatiin kanaaf arraan tana ilmi Oromoo ka waraana kana keessatti hirmaattee deemaa jirtu ka waraana kana keessatti deemtee achi loluuf deemaa jirtu bilaashitti azaabat deemaa jirta kanaafuu meeshaa ta'e fudhadhuuti qe'ee teetiin eeggadhu meeshaa ta'e fudhadhuuti waraana keetii dabalame waraana keetii hojii dhaabbadhu yaa self defense qe'ee ta'e eeggadhu Oromiyaa teetirratti jaarradhu Oromiyaa teetirratti abbaa biyyummaa kee gonfachuudhaaf yeroon ati diina kee bartee tokkummaadhaan dhaabbattee loltu amma jechuudha kanaafuu jabaadha akkanatti deemuu qabna ani kanaan nan mul'ata akka hajiitiin xalatti maaliif jennaan qabsoon karaa nagaa erga ja'amte booda balbalti sun cuccufamaa dhuftee jirti arraan tana warreen qabsoo karaa nagaa injiina ta'anii gaggeessaa turan akka Baqqala Garbaa Jawaar Maammaffaan mana hidhaa jiran jechuudha amma jarri kun yoo umma san cabsanii dhufan Oromoos ni cabsan hayyoonni keenya jiraachuu rabbi haa beeku sun akkan taane jabaachuu qabna ammaan tana waboon yeroon seelii isii babal'ifattu amma ummanni Oromoo Arsiinis na dhagahe Baalees na dhagahe Harargeenis na dhagahe bakka hunda godinni hundi harka banaa fudhadha ummata keessaniif dahoo ta'a ummata keessaniif bosona ta'a warra isinii jecha lolu kana amma yeroon isin harka bantanii jabeessitanii sinqii gootanii fi akka isaan isin eegan qe'ee teessan eegan waliin poolisiin Oromiyaa itti dabalamtanii caasaa biltsiginnaa amma yeroon isin kukuttanii haruu qabdan daasee caasaa biltsiginnaa ganda jala ol kukkutaati keeysan jaarrachaa ol deemaa jala keeysan jaarradha yeroon jaarrattan amma jechuudha kana gochuu qabna maaliif kana gochuu jechuun already advantage guddaa qabda ka Tigraay san waan tuttuqe san dhiisee sitti gad hin deebu gana waraana san dhiisee sitti gad hin deebu kanaafuu poolisiin Oromiyaa yeroon ati saba keetiif gaachana taatu yeroon ati Mustafaa Hussein taatu amma yeroon ati tokkummaadhaan yeroon nuti arraan tana waraana keenyas qeerroos hundisii barree diinni keenya eenyu erga du'aa caaluuti gingilchine adda barree jira nama adda barree jira eenyu dhugaaf dubbata eenyu dhugaaf deema addaan barree jira kanaafuu jabaannee qabsoo teenya finiinsuu qabna warri biyya alaa jirruus amma sabbata keessan hiikkadha sabbata keessan akka gaaritti hiikkadha safaaxaan hin jirtu asumarra taanii iyyu asumarra taanii booyu takka qeerroo hidhachiisu takka woboo hidhachiisu takka abbaa feete hidhachiisu garuu nuti immoo ammaan tana yeroo kam caala ati shane ati maariyyo ati kaafaa wanni jennu jiru as Oromo amma lolli kun kan ubbanamaa jiru Oromoo fi Oromiyaa balleessu shane maqaatu taappeellaadha malee kijiba maqaa sani malee isnaa dhabaa shane gaafii
naannoo sabarratti hundaa'e balleessuuti. Whether you like it or not. Hero Media Network, subscribe.